السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كملتني لقاك أبدو. namni baay'een gaaffii kana gaafata. Namni baay'een keessa illee baga sallamtee baga karaa musliimaa dhuftee baga rabbi si qajeelchee baga rabbi karaa keessi fidee naan jettanii baay'ee galatoomaa gaaffiin keessan waan badaa miti waan gaariidha. Gaaffii badaa nan gaafannee garuu ani amantii biraarra ture karaa amantii kanaan dhufne dhiifama naa godha. Dhiifama guddaa jechuudha. Ani baay'ee sin dogongorsee jira natti fakkaata. Kun immoo dogongora kooti malee dogongora keessan miti. Maaliif yeroo baay'ee mataa qullaa waan argitanuuf suree godhadhee waan argitanuufu musliima isinitti hin fakkaadhu baay'een keessan jechuudha. Kanaaf gaaffii kana gaafataa jirtan namni baay'een kan wal gaafata kaan immoo anuma gaafachaa jirtanii. Karaa peejii kooti baay'een barreessitanii maashaallah musliima taatee baga sallamtee baga gara amantii kanaa dhuftee jechaa jirtanii lakki ani amantii kana waliin dhaladhee namni baay'een akkasitti fudhataa jirtan. Inna warri kaan immoo karaa peejii naa barreessitan baay'ee na ajaa'ibe namoonni amantii biraa hordoftanuu mucatti sillee fudhatanii jarri kunii sillee fudhatanii. Akkamittiin akkas dogongortu ijoolleen biyya arabaa jirtanu amantiirra baay'ee deemaa jirtanii baay'ee karaan taane deemaa jirtan jettan waan amantii biraa kana dura hordofu isinitti fakkaate jechoota akkasii fayyadamaa jirtan jechuudha. Lakki ani durumaayyuu ani musliimarra dhaladhee ani ittiin hin dhaladhe malee dhaladhee hin fudhanne jechuudha. Guyyaa keessa yookaan ani amantii biraa hordofaa hin turre ani siluma musliima ta'e dhaladhee amantii jijjiiradhee hin beeku garuu ani waan in ajjabanneefu waan isin baay'een keessan akkasitti fudhattan akka waan amantii biraa hordofee karaa musliimaa dhufee warri fudhattan baay'ee dhiifama guddaa isin gaafadha. Natu isin dogongorsee hin beekaa garuu waan amantii biraa hordofee karaa islaamaa hin dhufne ani siluma musliimaa maatiin kiyyallee anillee kanaafiyyuu ani amantii biraarraa karaa musliimota akka hin dhufne akkasitti akka hubattanuu barbaada. Garuu maaltu jira ani kana booda akka mataa qullaa hin deemne jedheetiin murteesse malee ani amantii biraarraa karaa kana dhufe. Maaliif namoonni baay'een qullaa kee waan na beekaniif namoonni baay'een surreedhaan bakka garaagaraa akkasiin waan na beekaniif inni kan biraa immoo wanti isinii himuu barbaadu isinii galee nan beeka waan isinii dhaga'amu kuni dogongora kooti garuu ani amantii akka haaraatti hin fudhanne namni baay'een akkasitti ilaalaa jirtanii.